gargaari eenyumattuu quballaatiin daasitu manni keenya rakkatee jira akka barbaadeen isaa rakkatu amma kana hin barbaanne nuti sababa tokkollee hin barbaanne bara haasa'u biraattis haasa'uu hin barbaanne wallaallees haasa'uu hin sodaannees laal ammoo leegallee ummata kiyyaa'uun walaba baafachaa jira. Haasawni nama haasawni jiru kun ummata kiyya dhaaba siyaasaatiinis walitti makinidha. Ummata kiyya kamuun tuqinidha sirna kam keessattuu. Abbaan barbaade dhaabni barbaadde ummata kiyyan tuqiniin jechaanii jira. Ifa. Ummata kiyyaafni qabsoo itaa mirga isaaniitiif qabsaa'e waan isaan dhabaniif waan isaan harkatti hin dhayinidha. Barbaadan kaabinee haa ta'an barbaadan milishaa haa ta'an barbaade waan barbaade hattuu haa ta'an waan barbaade ummanni kiyya haa ta'u. Ifa. Wanni ummata kiyya qubalaattuuf hin qabdu. Waan ummata kiyyaa gootuuf godhiif. Kalas. Akana wakkanaame. Yaada san caalu yoo qabaatte ummata kiyyaa godhiif. Namu waan qabdan gargaara. Gargaaruun ummanni ammalaan roobaatu as deema. Yeroo roobaatu as deemaa jira. Bokkaan as deemaa jira. Nutis ni goonaaf. Filosoofiin hin barbaachisu. Waa hedduu filosoofii haasa'uun nu barbaachisu. Filosoofii siyaasaa haasa'uun akkana furmaata qofa haasa'uun nu barbaachisa. Kun akkana ta'ee asiin akkana ta'ee wayi shanyii jaarraa abbaa gadaa shanyii leenjisoo diigaa dhiyeesse kana dhiyeesse kana. Kanaa miti dhiyeesse dhiyeesse kana dhiyeesse kana. Filosoofii gosa hedduu tokko haasa'u gosa garaagaraa irratti baruu uummata irratti kanaa miti. Haasa'uma garaagaraa irratti bartee akkasi dhaggeeffatan noo. Baxabbaxaan haasa'u kanaan hin barbaachisu. Toorumatti hin gartee atteenshinatti hin harkifattu. Atteenshinuma harkifachuuf sheekan akkana godhanii maarriyyoo. Abaloon maarriyyoo. Asiin maarriyyoo. Kana hunda baaragaa haasa'u warra baaragaati haasa'u nama dammaqeetii miti kun kanaa miti. Kanaa miti. Gargaarsa godhi. Eenyumtinuu. Oromoo kamirratti Oromoo kiristaana irrattis Oromoo maarriyyoo irrattis hunduma irrattuu gargaarsa eenyumti kee. Nagaa uummata Oromooti kan dhaaba siyaasaa ifiin jettus nagaa uummataa eegi. Biyyatee eegi. Booda geessaa biyyatee gubdee uummata kee gubdee injifannoodhaan fidee injiin aangoo uummata keetii tiiksi. Aangoon uummata keetii yeroo tuqame loli. Faayidaan uummata keetii yeroo tuqame loli. Anamma akkamitti lola seeta. Badhaadhinni aangoo Itoophiyaa keessatti qabu ilmi Oromoo gadhabe ni lola. Laal. Laal. Kaabineen Oromoo waan kaabineen Tigraay qabdu san yoo dhabe ni lola. Maaliif kaabinee ta'eedhaa miti? Maaliif kaabinummaa sanirraa dhabee qooda Itoophiyaarraa? Aangoomaaf dhabee. Waan sooressi Itoophiyaa keessatti argachuu qabu sooressi Oromoo yoo dhabe ni naara. Maaliif Itoophiyaarraa soorame jee kana gartee gadi hin dha'u. Mootummaarraa Oromoo waan dhabe hundarratti ni dubbadha jechuudha. Laala haasawa. Qabsoo. Amma sii galtee moo? Ammoo leegalee. Rakkoon saba kanaa bara amata waggaa 30 injifannoo isaatis rakkoo saba kanaatiin injifannoo isaa harkineeti injifannoo isaa yeroo lama amma asootaa miti amma tadeengadda qayroo finneetana asootaa miti san dura lubbuu miliyoona meeqaa 91 wareeyne eega Oromoon aangoo qabate booda biyya gallakkisiisee akkuma ammaa kana taphatanii akkuma amma taphachuu jiran kana Oromoo kana godhe jedhanii Oromoo walii garagalchanii tapha ala Oromoo baasan arraas sanumatti taphatamaa jira jechuudha kanaan didaa jira. Amma siigaltii ammas tanuma deengadda alaali. Yeroo lama waan ammatti haasoitu tana. Yeroo lama qabsooleeti. Injifannoon dhuftee
Namuma kannanii bahan. Obsan qaban ni jarjaran. Abbuma barbaade siyaasaatti hojjete jechuudha. Mataan na dhukkuba yeroo lama waan ta'eef. Lubbuu hedduu wareedee jechuudha. Dhiigaan jibbeemma. Waan ati haasaitu kana naaf hin galuun. Wanni na naasa'u kanatu Oromoof gala. Wanni nama haasa'u jiru kana. Inti ijoollee xiqqishoodhaa miti. Obboleesso waa'ee uummata Oromoo haasa'utti jirra. Waa'ee uummata Oromoo gaasoo inni waa'ee warra siyaasaa haasa'uu dhiisi. Ebelu kana jeemmanni ebelu kana jeedhaami. Kanu caalaa waajee hin jiru. Ebelu kana jee dhiyeesse kana uummata gargaaruun sin jechaa jira. Ebeluun keetis maariyyoon keetis haa gargaaru. Shaneen keetis Oromoo haa gargaaru obboleessa kiyya. Jawaar ati baantus Oromoo haa gargaaru. Abiyyiis Oromoo haa gargaaru. Wanni amma sin jechaa jirru. Oromootti hin duulin eenyumtiinuu sin jechaa jirra. Uummata Oromootiif nagayaa kannanii sin jechaa jirra. Uummanni Oromoo waan biraati. Uummata Oromootiif qabsooyitaami waa'ee uummata Oromoo dubbadhu ka. Uummata Oromoo kana dubbachuun ati waa'ee dhaaba siyaasaa malee waa'ee Oromoo dubbachuun beektu. Dhaaba siyaasaa moosisuu deemta moo ati? Rakkoo Oromoo haasofita moo waa'ee dhaaba siyaasaa natti haasofita? Gootummaan kan kee waa'ee siyaasaa haasa'uudha moo waa'ee uummata Oromoo haasa'uudhaati? Waa'ee sabaa haasa'ika. Waa'ee ulfina sabaa haasa'ika. Sabni Oromoo waan hin haasa'in maal? Sabni Oromoo haasa'uun barbaachisuu bara. Maali haasa'u naaf ati haasa'u nurra bar? Sabni Oromoo bara haasa'u waan hin taane booyi. Sabni Oromoo bar gochaan ta'e waan ta'e kana. Gochaan qabsaa'ee bar sabni Oromoo yoo qabsaawaa ta'e qabsaawaa kanummaan ati ta'e girtuu yoo qabsottis ta'e saba Oromooti. Qabsaawwan saba Oromoo caalee hin jiru bar. Haa warra siyaasaatu saba Oromoo caalee qabsoodhaan gootummaadhaan. Haa Oromoo warra siyaasaatu Oromoo caalaa furmaata Oromooti. No. Eenyumtinu Oromoon caalu. Eenyumtinu. Biyya isaa irratti Oromootu miidhame. Oromootu du'e. Dhaaba siyaasaa osoo hin taane. Warra siyaasaa osoo hin taane. Warri siyaasaa ni naggatee malee maal ta'e? Maal ta'e? Maal ta'e? Oromoon taphate malee warri siyaasaa maal ta'e? Oromoo guutuu akka achi gurguru maal ta'e warri siyaasaa maal? Biyya isaa irra akka dhiigee qabeelewe. Har'allee akka biyya isaa irra buqqa'aa jiru. Biyya isaa irratti tumamaa jiru saba Oromooti. Dhaaba siyaasaati miti. Uummanni Oromoo biyya isaatirraa garatti deemuu hin qabu. Lafa isaatirraa garatti deemuu hin qabu. Saba Oromootiif dubbanna. Saba Oromooti. Saba Oromooti achi eenyuma hin beeku. Lubbuuti yaa hin beeku saba Oromooti achi. Biyya isaarra kan miidhamaa jiru. Karoorrifamaa jiru. Ka obsatee waa hunda wal madaalchifatee deemaa jiru saba Oromooti. Sabni Oromoo garatti baqatee biyya isaarraa deemuu hin qabu akka dhaaba siyaasatti. Ati waa'ee dhaaba siyaasaatii fi waa'ee nama siyaasaa si dhiba. Oromoo caalaa warri siyaasaa waa takka waan beeku waan Oromoofis godhu hin qabu godheetis hin beeku. Qabsaawwan saba Oromootis saba Oromooti. Kan hin beeku an. Saba Oromoo ka caale dhaaba kamuufiti. Dhiira kamuufiti. Hattuu yoo ta'e malee hin jiru. Eenyumtinu. Eenyumaa saba Oromooti jechuun beeku. Dhaaba kamuu hin beeku. Goota Oromoo caalaa, saba Oromoo caalaa. Amma rakkina kanaaf dhaaba siyaasaatiin mika Oromoo gargaaru saba Oromooti. Laal rakkuma amma nu mudate kanaaf kakalee isaas nu mudatuuf kan gargaaraa jiru eenyu saba Oromooti.
mana arabaa keessa hojjetteeti uummata kanaaf daabboo bitti. Gaala arabaa teessitee fincaan faranjii dhiixee nyaata bittiif uummata Oromooti kun. Dhaaba siyaasaatiin miti. Hoggana siyaasaatiin miti. Miti. Kallama tokko jecha tokko baasuudhaaf warri siyaasaa kaamoo mirga tokko illee qabu. Kijibaadha. Kijiba. Kijiba. Suma kana laal biyya Awurooppaa keessatti biyya Faranjii keessatti kamiidhamee nyaata uummata kiyyaa bituuf amma rakkoo dhufte sanaafis ka gargaaru eenyu uummata Oromooti. Akkana moo kanaame? Akkana moo kanaame? Dhugaan mataan